torban dabrem khurfi aadaaf artii teenyaan sarkas dirree dhawaan waggoota 26 dabran eesaaqee eesagee sochiin taasisaa jiru maal fakkaata qabiyyeewwan jawurratti miillata taasisuun keenya ni yaadatama har'aas kutaa lammaffaadhaan waan nurraa hafe wali qaqqadaaddannee isin biraan ga'uudhaaf qophooyneeti jirra akka nu hordoftan kabajaa olaanaan isin afeerra. sarkas dirree dhawaan erga bara 1988 hundeeffame jalqabe roga artii fi ispoortiitiin dargaggoota bakka bu'oota tahan baay'ee horachuu kan danda'e tuta artii fi ispoortii wal simsiisuudhaan hojjetaa jiru akka ta'e ni beekama. sarkas dirree dhawaan garee shaakalli sadiin hundeeffamuudhaan sadarkaa aarraa hanga caatti hojjechaa kan jiru yoo ta'u yeroo dhihoo as sadarkaa baafii caa firraa lakkisuudhaan qofarratti hojjechaa jiraachuusaa himamam. dargaggootni miseensota sarkas dirree dhawaa tahuudhaan artiif ispoortii irratti hojjechaa jiran erga miseensa tuta sarkas dirree dhawaa tahan haala amalarraa jalqabee hanga ga'umsa humnaa fi qorqalbiitti jijjiirama olaanaa qabaachuu isaanii ni himan. qacollotti naamusa nama yoggaa itti nuti immoo barumsa irraa deebisaa asuma oolla waan takka hojii wal qunnamsiisaan jiru. maaliif ta'e namni sijaaraa wanta joon jiru jimaa haraaraa completely waan akkanaa kana namni qabu hin jiru. araada keessa wanta akka namni jiru hin jiru. naamusaanis yoo jette ijoolleen sarkas daleedu warra gartee amma dura dalagee beehes yoo gaafatte naamusa ajaa'ibaa qaban. wanta kana sarkas ifkee isaa qaba. naamusummaas waan ifkee isaa qabuuf jecha jechuudha. akka kiyyaa agummaa gaarii yeetiyaa jechuudha. akka kiyyaatti oduun ta'in akka nama hundattuu gaariidha yeetiyaa jechuudha. leenjisaan sarkas dirree dhawaa dargaggoo Anwar Amin dargaggootni wayita gara sarkas dirree dhawaa dhufan gaaffiin jalqabaa barnoota ni barattamoo hin barattuudha kan dhihaatuuf ja'am sanbooda dargaggoota barnootarra jiran qofa kan simatan tahuu himuudhaan sarkas dirree dhawaa keessa ijoolleen hojjetan araadarraa qulqulluudha haala amalaanis tahee qorqalbiidhaan jijjiirama olaanaa akka fidaniif naamusarratti ni hojjeta ja'a tutni keenyam. akka currently akka jirru kanatti dhugaadha barnootaatiitu nama jijjiira barnootaati hin baratinaas hin jennu sarkas keessatti barnoota nama dhufu hunda dura gaafa wanni gaafannuun ni barataa waan jiru barnoota yoo kabaratu ta'e qofa mana kana seenee kadalagan yoo barnoota kan hin baranne ta'e hin daleessisnu nutis kaayyoon keenya tokkoffaan sani maaliif barnootaan dirqama barachuu qaban bakki kun bakka ispoortiiti bakka aartiiti aartiis barachaa barnootaas jabaachuu qaban sanirra dabaree barnoota yeroo amatatti jechuudha barnoonni gizee dhumu ijoollee sadarkaa ba'an ni badhaasnaan akka barnoota irra jajjabaataniif miseensa keenya kataan warra sadarkaa ba'an ni badhaasnaan sanirra dabaree ammaas gizee barnoonni banamu fulbana irratti ijoollee harka qalleeyyii jira isaaniif dabtara yuunifoormii binnee kanninaaf warroota nu keessa ammaas bahanii yuunivarsiitii seenanii amma injiinara dooktara ta'an hedduutu jira. barnoota irratti ni jajjabeessina completely familiin barnoota ammallee ijoollee xixiqqoo jira ka barnoota isaanii barachaa asiis hojjechaa jiru warra isaaniitis ka jijjiiran xixiqqoo ta'a amma 15-16 jiran ijoollee ala deemaa dalagan gizee dhufan barnoota isaaniitis itti fufan wanni akkanaatis jira. hubannoon isaan qaban amma hubannoo waan hin qabneef insa familiin ka dorkan
ammaan booda waan kana dhagahanii ijoollee isaanii akka gamana ergan abdiin qaba. Maaliif ganda keessa yoo oolan ta'e barnoota shiftii takka baratan yoo barnoota dhuunfaa kan baranne ta'e shiftii tokkichaa baratan san kilaasii seenan eega fixanii bahan warra ganamaa yoo ta'an fixanii bahan zaaboo deessa oolan. Faamiliinis jala deddeemee ilaalu ni agarra ijoollee naannoo keenya jiranis. Durriyyee ta'an liqee ol guddachaa deeman karaa araadaa deeman wantoota akkanarraa amma zaaboo bakka ganda keessa oolaa karaa araadaa seenurraa gamana dhufanii yoo dalagan yeroo hin qaban hoggayyuu biziidha. Sarkas keessa ammaayis maaltu jira seeta hoggayyuu kireetiviitii jira waan takka uumuu kalaquu hoggayyuu gizee yaaddu waan takka kalaquudhaaf gizee yaaddu sammuun keetis ballachaa deema. Sammuun kee ballatee jechuun barnoota irrattis aktiif taata. Saniifuu wanni amma aartiin sarkas aartii biraarraa adda ammaayis. Waan aartii gara gaggaluu qofaa miti kan dalagamu wantoota jaagliinotaa jira kan harkaan dhaabbatanii dalagamu. Fakkeenyaaf kilaba jaanii baawusiing jaanii wantoota akka kubbaatti waan jaanii jira. Innaa wantoota san dalaguudhaaf ammaasis namni akka uumamaan yeroo takka saayinsoonni akka jaaniitti takka sammuu mirgaatiin takka sammuu bitaatiin yaada jaama. Gizee sarkas keessa seentu immoo sammuun lamaanuu akka dalagu si godha. Maaliif bitaanis mirgaanis dalagda. Kanaaniin hangam takka akka darbee waan ijaa kanaaniin hangam takka waan godhee jaa. Wantoota akkana waan jiruuf jecha ijoolleen hoggayyuu kireetiviitii irratti waan kalaqa irratti akka kaka'an godha. Sammuun isaanii ballachaa deema. Hangasuma takkaas barnoonni akka barnootaas qayyabatan. Kutaa takka fa'aa osoo qaraanii bahe waan kutaa sadii fa'aa akka yaadan godha. Saniifuu aartiin sarkas hedduu bareedaa waan ta'eef jecha ijoollee isaanii akka gamana erganii ijoolleen isaanii yoo daleedes gaariidha jeetiin yaadatu. Miseensotni sarkas dirree dhawaa sochii taasifamaa jiruun jijjiiramoota ol aanoof bu'aawwan gaggaarii arkachaa jiraachuu isaanii kan himan yoo ta'u dargaggootni hojuma sarkas dirree dhawaatiin daawwii fi agarsiisaaf biyyoota garagaraatti imaluun alattis leenjiiwwan adda addaa biyya keessaa fi biyya alaattis taanaan arkachuun ga'umsa dandeettii isaanii gabbifachaa jiraachuullee bu'aawwan sarkas irraa argamanirraa tahuu himan. Leenjii Chaayinaa kanas kan arkadde asumarraa lakumaan azzalaguuni dura achirraa wal dorgommii Itoophiyaarraa oduma dorgomaa deemnu warra takkorraa ilaa sadii ba'e akkasitti walitti fidanii akkasii waliin nu fuudhanii leenjii Chaayinaa barachuu qabdan jedhanii nu geessan. Gizee Chaayinaa deemnu nuti akka keenyaatti hafixanee yaadne beekte achis gizee deemnu uumaa addaa dhufe sarkas kun hin dhumu beekte uumaa dhuma malee aartiin tun hin dhumtu. Nuti amma waan beekna waan takka idaanna jenneeti deemne hawutiin beekne nu dhufe bakka sanuma firaatti seenne jechuudha. Bifa haaraan leenjinee jechuudha. Amma yeroo dheeraa xiqqisho ta'ee jira hanga mata lama sadii akkana ta'ee jira. Akka gartee ilaalcha duraanii sanii miti amma xiqqishoo fooyyee jira jeetii yaada. Maaliif waan ta'eef osoo nuti gartee tuurii kana biyyootan biraa deddeemnee dalaguun eegalin dura namni dilas gartee faayidaa wanta kanaa beeku hin jiru. Eega nuti waan kana keessa seennee gartee sunuus agaranii jijjiirama gartee nuti manuma keessattuu qabnu hogguudhaa agaran hangam takka bu'aa akka qabu. Warri namni gartee namoonni garagaraatiis beekaa waan dhufeef jecha akka duree miti. Yaa amma akkuma agartu kana yaa sibiilotii kanaatutu ijoollee gartee silaa BC jennee duraan as keessatti daleessifnu ijoollee guyyaa daleedu. Maaliif ta'e sibiilli kun sibiila gurguddaa waan ta'eef jecha mijjatu ta'ettuuni hafani. Malee ijoollee hedduutu as dhufee dalagaa indoom heddummina keessaanii wal qoonnee faa jechuudha nuti hojii qabuu fi barnoota jiruun wal qoqqoonnee ganama ka dhufu ka mijjatuuf ganama faa dhufnee daleessifnee sa'a boodaas akkasii daleessifne nuti waan halkan daleenuuf jecha amma gin akka duraaniirra fooyya'ina qaba jeetii yaada akka duraaniirra fooyya'ina qaba akka duritti gartee ijoolleen amma yeroo baay'ee oggura dur dhuftu kaka'umsa gandaa kaka'umsa gartee shariikotii fi obboleettiidhaatiin kaanii dhufanii amma gin akka duraaniiti miti nuti ijoolleen ammaan tan as keessa daleenu ganda hedduurraa haa walitti dhufne hoggura gartee ganda sanirraa namni tokko deemee jijjiirama gartee agarsiise namni sun bara akkana deemee dalagate akkana bu'aanii qabaateetu kaka'umsatti uumee dhufuu turan. Annaa akka duraaniiti miti jeetiin yaada. Takka uummanni hawaasni Itoophiyaa kun akkuma nama reefu jee kanatti amma waan takka daleedee gizee agarsiisteen lammada bakka ani yaada maal agarsiisuu deema waan guyyaa san agarsiisne bakka hin dhufne jaan. Hawaasni Itoophiyaa waan ni jaalatu gizee hunda yeroo hunda adda adda agarsiisuu akka fedhan. Kun immoo hin ta'u kun amma waan guyyaa guyyaan ta'u miti. Artii amma agarsiisa kanaamu amma tamee agarsiif fudhata.
du'a amata lama amma fakkeenyaaf amata lama daleede kabaraa jireechuun gaanuu ulfaata. Kanaafuu wanni amma kana dalagamu kunu yeroo dheeraa fudhatu jecha wanni jijjiiramu takka hin jiru. Sochiin sarkas dirree dhawaa al tokko tokko bifa gaariidhaan ho'aa al tokko tokko immoo qabbanaawaa waggoota 26 hunnoo akkuma itti fufeetti jira kan jaan miseensotni sarkas har'aas sadarkaa gaariidhaan gulantaa keenya guddisnee hojjechuudhaaf tattaafata irratti jirra ja'an amma dura sadarkaa sadiin adda bahuun arraa hanga caatti hojjechaa kan turan tahuu yaadachiisuudhaan amma garuu bu'aa bayiiwwan hedduu nuqunnaman gufuun nutti heddummachuudhaan rakkoodhaan wal xaxnee garee caafii baa firraa lakkisnee warri aanuu akka jabatti hojjechaa jirra ja'an maaltu isin qunnamee gaaffii kutaa qophii keenyarraa dhiyaateef yoo tahu dargaggootni miseensota sarkas dirree dhawaatiis guddina artiif ispoortii dirree dhawaatiif hojiiwwan gaggaarii hojjechuudhaaf humna gaariif guutuu qabaatanis halli jiru hannama hojjechiisu miti ja'an wantoota gufuu itti tehes bifa kanaan himatan. Bikka kanatti immoo rakkoo guddina qaba. Durra ilaa amma qabne takka wani nu guutame hin jiru. Mun jiraamti bakka akkuma qaamni kamiillee keessa miidhamneef malee waan takka waan haaree waan barattus hin jiru. Bakka akkanumatti kunu seeftiin hin jiru. Inna waan takka faa meeshaa takka faa utuma bitatee godhis jira. Maallaquma keenyaan binnee Uno akasi gogolan malee waan takka kan gogolan takka hin jiru akka idda bilaash dhiisu jennee addaraasha kanarraa gizmee kan waasu fafaranii sababa wanti nu godhee bulchiinsa dirreedhaa kadir kanaatu waan hawwii ispoortii dorgogummaaf qabuuf jecha tokko akkana kun azir malee sila akka ummata kaanin hin jiru yennee yaada jechuudha. Maal jeetiin si ibsa seete gaaffii bareedaadhaan gara gaafatte. Waan takka nama tokko niin gargaara oggootte nama gadi bu'aan waan san keessa beekuutu dipend waan san gartee qacoollo waan beekuuf jecha irrinaa fi maal akka guutamuu qabu nama beekuutu si gargaara gaaffii bareedduu na gaafatte kana maal jeetiin siifsa amma firaasholiin maatii gartu kana yaa'u deeggarsaanii nuti waan diles qabaannee binnuu miti kanaan ol nu barbaachisa dalagaa amma nu dalaynu kana nama sadii afur gubbaarraa gara gaggalta yokka dingataa gartee jira. Eega qabamte eega yookiin osoo lafan tuqin eega xiqqisho kontirool taate booda lafa bu'uuni malda yaa'u maaliif yoo ta'e goddaamina dilessi wanta osoo hin tahin seeftiin waan barbaachisa hojii daran seeftii waan ta'eef jecha asuma keessa amma meeshaa garagaraa silaa dalaguu qabna gen kana hunda maallaqa waan ta'eef jecha ijoolleen ammaas dalaydus barattoota baay'inaan warra hojii qabuu miti kana silaa nama nu deeggaruu qabaannee hedduudas nu ja'a irra guddinaan. Gina ammoo akkasuma ta'eetis warri nu deeggaru jirus ni jira amma fakkeenya bulchaan keenya kabajamoon obbo Kadir Juwar gaafa ispoort koomishin jiru hedduu nu deeggara ture maaliif qacoollotti gadi bu'ana waan keessa beekuuf jecha akkasuma biiroon aadaa fi turizimiitis akkasuma nu gargaaruu turani hedduu galatoomfanna maaliifu akkasuma itti fufinaan akka nu gargaaran feena wanta kana gadi bu'an amma meeshaalee gartee amma fakkeenyaaf la teebila kana gartee amma teebilli kunis dilas nu daleessisu yaa gruppii keessa waan jiru jecha gruppii takka keessa dalagaa 7 dalayna amma sibiila kanaas gartalaan akkati dalaynu dhabne kanaas caccabanii jira nama materiyaala kanneen amma chaayinaa irraa ifumaaf fidanne warra gartee hojiirraa bahee waan akkati dalaynu dhabne lafa taa'u jiru irraa amma kanneen hundi ogsilaanu guutamee hedduu gammanna maaliif hojii fooyyeessu waan ta'eef jechuudha. Annaa akkasuma firaashaas annaa hedduun isin galatoonfanna. Hedduu amma fakkeenyaaf sibiila amma asaa kunis takka silaan irraa ka'e bareedaa ture lammada firaasha feena qatti dalii nu qofa odoon ta'een qatti waan haaree gizee barattu firaasha fees akka ati miidhamne yeroo takka yoo miidhamte bakka arra hin daleedu san booda caccabtee firaadhumta akka san hin taaneef amma biyya chaayinaatti kan hin dhagee dhufe firaasha akkatu itti barannu firaasha guddaa ati miidhamne jechuudha waan haaree waan borachuu feetus bakka difratiidhaan daleeda san booda akkasitti sodaa malee jechuudha sodaa malee waan daleeduuf waan san ni fidda amma asirratti niin dalaga yoo ta'e niin cabaa ittee yaadda waa lama yaadda jechuudha dalagaas narraa baddii ittee yaadda niin caccabaas ittee yaadda kanaafuu waan kun yoo nurraa guutame bareedaa jennee tura hanga muraasa takka illee waan nu guutame takka hin jiru jennee silaa nu yaadan waan kana daranii daleena jechuudha. Yaada miseensota isaa kan utubu leenjisaan tutichaa Anwar Amin
Ijoolleen sarkas dirree dho'aadhaa artiif ispoortiidhaaf dhihoodham rakkoowwan walxaxaan leenjii fi hojiidhaaf mijjatu jiraachuu baatus kanuma keessatti hojjechaa jirra bu'aa gaariis fidaati jirra jedham. Ijoolleen gita isaanii kutaa bulchiinsa naannolee birootti argaman sadarkaa isaan irra jiranii fi silaa sarkas dirree dho'aatis qabxiiwwan kanneen nu guutamanii bakki nitu jirru as hin turre jechuudhaan hanqinoota isaan qunnamee fi waan irraa furamuu qabu bifa kanaan gaafateeti jiram. Tokkoffaa faayinaanshaaliidha. Mootummaan jechuun godhuu ni danda'a wanni isa qabu hin jiru. Sarkas dirree dho'aa ni beekan ammaasis ammarraa eegaleetiin durirraa eegalee hooggantootni dirree dho'aa hoogganaa turan durirraa eegalee ila ammaa ka jiran ni beekaniin sarkas dirree dho'aa. Even rakkina keenyaas itti himachaa turre jalarraa durirraa eegalee ila ammaa ka jiranis ni beekan. Rakkinni keenya tokkoffaan faayinaanshaaliidha. Maaliif mana kana ka dalagan ijoollee dardaroota tokkoffaan lammaffaan daa'imootaa jira. Sadaffaa immoo wanni irratti xiyyeeffannee daleenyu ijoollee istireetirra galan godaanaa ja'an ijoollee galan ijoollee san irratti. Innaa ijoolleen san immoo gizee gamana dhufan dur waan itu gargaara ture dhaabbata alaatu gargaara ture sarkas ijoollee xiyyeeffannaa guddaa ka godhan ijoollee godaanaarra jiraatan ijoollee san olii qabanii nyaatanii kan namaa fi ka taaksii jaanii ka tiraanspoortii ni kanneenaaf ture. Akka tasaa ta'ee haala biyyattiitiin isaanis nu keessaa bahanii ture yeroo san irratti eegas booda ni dhaabbate wanni kun garuu nuti hin dhaabne. Already faayinaanshalii ka isaaniif taaksii janninee kanneenuu nyaataas yeroo hanga takka kan nuufi turre. Eegas booda dhaabbatee nyaanninis faayinaanshalii keenya qaqallannaan ni dhaabne. Amma garuu ijoollee godaanaa san walii qabu hin dhaabne. Ijoollee godaanarraa yaamaa as dhufanii akka dalagan karaa araadoota adda addaa akka hin deemne ispoortii irratti yeroo isaanii akka guban barnoota akka baratan jajjabeessaa turre. Innaa waan kana jabeessinee itti deemuudhaaf ammaasis mootummaan nu gargaaruu qaba jeetiin. Saniifuu mootummaan wanni nu gargaaruu qabu jee kanii yaadu tokkoffaa faayinaanshalii yoo dandeenye nu gargaaruu qaba. Lammaffaa immoo iddoo itti daleenyu akka agaramu kanatti meeshaalee reefu hundanaas dubbadheetiin jira walgahii adda addaa jira sibiilota keessa jira kan wantoota kana waan jiraniif jecha yoo danda'e iddoo akka nuuf kennu nutu ni ijaaranna fakkeenyaaf wantoota akka dachii nuuf kennan nuti irra ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf amma naannoo biraa kan nu jiran amma Finfinnee yoo ilaalle dachiin kennamee fi seentara guddaa irra ijaaruu jiran akkasumattis Hawaasaas yoo ilaalle kennamee fi seentara guddaa ijaaruu jiran Baardaaris naannoo Amaaraa akkasumatti ijaaruu jiran sanirraan wanni isaanii gadu nu godhu bakka itti daleenu dhabuudha malee isaanii hojii waan ni janneetii miti. Amma fakkeenyaaf gizee jimnaastik wal dorgommii deemnu dirree dho'aa keessa seentara kana qofaa jira. Jechuun ijoolleen dirree dho'aa aartii hangam takka dandeessii waan jiruuf ibsuuf as biratti nu bira seentara kana qofaa jira. Gizee amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraa yoo ilaalle yoo xiqqaate sarkas 20 olii jira. Sarkas 20 ol san dorgomsiisaniiti cuunfanii san keessaa best of best filanii fidanii nu hojii dorgomsiisan. Nuti immoo tokkichaa kana qabna. Tokkichaan kun immoo dorgomnee nama takkaffaarraa ilaa 5 bee fuunee deemna. Gizee achi dhayne immoo warra akkasii best of best jaanii seentara 23 20 sanii olillee ta'uu mala dorgomanii dhufanii sanii hojii gizee dorgomnu yoo xiqqaate takkaffaarraa ilaa 3ffaa hin dhabnu. Ijoolleen dirree dho'aa aartiidhaaf dhihoodha qabachuudhaafis dhihoodha waan uumamaan qabna jeetiin yaada. Saniifuu waan kana mootummaan irratti dalagee akka biyyattii keenyaatti sarkas ol bahee hangaa'ee akka mul'atu akka godhu abdiin qaba. Lammaffaa immoo akka biyyattii keenyaatti akka Itoophiyaa qofatti osoo hin ta'in akka alaatti already sarkas ambaasaadara Itoophiyaati jeetii yaadu. Maaliif amma sarkasii jira naannoo hundarratti walitti gurmoonee jira. Mahabara uumnee jira waldee uumnee jira waldeenii san immoo ammaan tana waan guddaa dalagu jira san keessaanis miseensa takka innaa waan guddaa dalaguuf deemna saniifuu hanga danda'utti mootummaan biyya keenyaatis bulchiinsa deeggarsa akka nu godhu abdiin qaba. These moments stay with the rays like a
nus akka kutaa qopheessitoota hurfii aadaaf artiitti wayita sochii isaanii ilaaluudhaaf bakka shaakala isaanii giddugala mana qopheessaa bulchiinsa dirree dhawaatti argamuudhaan kutaan isaan keessatti leenji'an meeshaawwan garagaraatiin kan guutaman tahuu mirkaneeffanneeti jirra. Akkanumattu meeshaawwan ittiin leenji'an moofaa'uu isaaniitis mil'anneeti jirra. Kanaafuu qaamotni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannaa kennuu fi rakkoo dargaggoota kanaa akka furu gaafanna. Miilanumaan qaamotni dhimmi ilaallatu gaaffiiwwan isaan kaasan kanaaf deebisaa khallaatan yoo ta'e yeroo biraatti qabannee kan dhihannu tahuu gamanumaan mirkaneessinaa kutaa lamaan qoodnee isin biraan kan gayaa turre sochiin sarkas dirree dhawaadhaa kanumaan kan walii galchinu taha nageetti.